Jabeessa qabsoo Oromoo jaalatamaa firaaf qomoo addaan baasaa dhugaaf dharaa abukaatoo Oromoota maraa hayyicha sammuu qaraa gootanuuf saaqe karaa wiirtuu warraaqsa sabaa qeerroo isa boonsu qaba abbaa dhugaaf faqaa nutti moggaase maqaa nafxanyaan isa arguu lafarraa baqee badaa abdii dhaloota ammaa abbaa jechoota dammaa rasaasa bilisummaa rasaasa diina keenya kan waa hundaa fakkeenya Oromoon ayyuudha kanaaf dubbii barate bakkina saba kee hubatte agarte sabboonummaa onnee kee keessa magarteen jechoota kan keetiin diinaa lafti marte bilisummaaf jirra garbummaan dabartee horjeessamii gubbaa bakkalcha bilisummaa yaa falmataa dhugaa mirga abbaa biyyummaa yaa haleelaa diinaa mancaasaa garbummaa falmataa dhugaa haqaa akka maanteellaa umurii kee hadheeressu rabbirra kajeellaa daandiin kee gufuu hin qabu sumaa wajjin qajeellaa kaati Oromoo taati rabbiin hagalatu hayyuun akka keetii dachaan hadhalatu goota waan dubbatee lammii garaajiisu hayyuu jecha tokkoon diinaa rifachiisu awwaa ijawwaal kamimee kabdhiisu yoo suuraa kee argu fuulanna diriira Oromoo farasti yoomuu jecha kanaan yaadanna aljaziiraarraa Oromoon hundinuu sumaa wajjin hiriira goota caalu jawwaar dachaa dhiiraa wiirtuu lafee dugdaa kan dhaloota quphee jecha tokko qofaan diina garaa gubee faca'uun dhowwee walitti nu qabee dhiiftuun bilisummaa adda kee irraa ifa wantati nyaattu wantati dhugdu siifa ta'u sifa kana caalaa cimii darannuuf jiraadhu utubaa sibiilaa ta'e nuuf jiraadhu gaddisin qunnamiin guyyaa halkan guutu ija hamtuu silaaltu biyyeen itti haguutu eebba malee abaarsisin ga'in gamiin gammadii jiraadhu garaan kee hin nayin qoreensi waraaniin gufuun sin dhayin daandii ati baate hamtuun hin ba'in rabbiin si'aa tiksu alkaniif guyyaa umurii si'aa dheeressu si badhaasee fayyaa sabboona Oromoo tarsimoo waliigalaa OPDO cimsinee wayyaanee jalaa bilisa baafnee gama qabsootti makuu ja'u akka jiru ta'e namaa fi dhaaba OPDO kalee kan mormaa turreef bar waan isaan dhaaba biraa ta'anii fi miti waan biraa ilmaan Oromooti keessa jira ilmaan Oromooti isaan waan maxxantuu dhaaba biraa ta'anii tuubboo wayyaanee ittiin isaamtu ta'aniif gaafa lammaan tuubboo san dhaabuu eegalu bira dhaabannee jechuudha. qabnu beekumsa keenya itti hin jirre irran deebi'a OPDOfis IHADEGifis Oromiyaafis Itoophiyaafis madaallii kamiinuu yeroo ammaatti namni ta'u Lammaa Magarsaa qofa nama biraa yoo gootan you are making historical mistake ani kanarra namni baay'een akkanatti yaaru nan beeka kophaa kiyya maafan hin dhaabanne waan nan beeku waan taateef nama biraa yoo kan gootan taate dhaabni keessanillee destroy ta'a Oromiyaallee ni miitanii Itoophiyaallee hiree isiin gara dimokiraasii cehuudhaaf qabdu baay'ee miidha. Argumentii adda addaa kaasaa turan nama kana achirraa hambisuudhaaf. Dhimmi seeraa hafee har'a wayyaanonni gadachoo addaa fa'aa ba'anii seerri isaan bisu hin jiru jechaa jiran. We know it was nonsense kijiba gaafsan illee. Look, what calculation kamiinu this will be my last word akka dhimma kanarratti. Calculation kamiinu OPDOfis, IHADEGifis, Oromiyaafis, Itoophiyaadhaafis yeroo ammatti namni fayyadu lammaadha. Keessattuu peaceful transition negotiationii dhaan transition option 2 kan hin jechaa ture saniin dabruudha yoo kan barbaadamu taate kana waan biraatti hin jarjarina odeeffannoo kana keessa yeroon barbaadu. Ufumaan bulfachuu mirga keessani hojjetu ufumaan bulfanaa maal bulchitu. Jidhiisatti gaafataa isin maal jettu ufumaan siitanii seera lobsisan maal cabsiisan sabaa hin wallaalinaa gaaffii sabaa hin awwaalinaa yaada sabaa hin ukkaamsinaa irree humnaatiin hin bulchinaa biyya namaatitti hin darbinaa mirga namaa duraan darbinaa dimokiraasii yoo dhugaa ta'e hundumtuu ufaa bulfatuu Demokrasi na dhugaa ta'uu gaaffii dhuffataa ifa haa bayuu.